Kanyaatte nama tufajjeessutu jira gandatu wal fixutti jira. Hayyee. Ishii mee amma quraana moo hadiisatu hatutti ajajee jarri kun hatan akka amantaa islaamaatti namni haqa miskiina tokko irra laafaa nama barbaade haa ta'u haga namichi sun dhiisu haqa namaa rabbi namaan dhiisu ni beekama. Laa kun isaa sitti kennaatti dawwali yoonni daqiiqa takka si wajji dubbate haala xuula biloog si godhu haala xuula biloog. Silkiin isaa waamee jennaan biloog si godhu. So namichi bar kajeelaa jiru bar maal taatan isin darasaan ukkoo kanan dalaydu warri kun darree fi hattuudha zaalima sheekotaalee osoo hin taane shokotaaleedha warra bakka beekumsi hanqate uffataan kaabbaan guuttatee ol yaa'e haadha faate warra beekumsarra jiru kun Ahmad nama beeku sii galtee cittoodha darasaan jira nagartaan tana garaan jara qulla qaamni jara qulla nuti fata innee protokoola eeggannee karabaata hidhanneef jecha darasaa yoo xiqqeessina ta'u taate jaran ittiin halaakamna akka banii Israa'elitti baddanii taa'a dhiisa darasaa waan jedhu dhiisaati ol baasaa maqaa namoota ana jalqaba qabsaa an jalqaba namni si wajjin qabsaa'ee baasu ana yoo qaamaan biyya keessa jiraate qaamaan dhaqnee baasiifna seera qabeessummaadhaan isinii galtii miti kunoo biyya keessa Ahmad illeen fakkeessaan hin barbaachisu warra biyya biraa jiru qaama biyya san jiru hattan majlisa wajjin taanii hojjechuu ni danda'ama ijoolleen saroo badaa jirti beekama saamamaa jirti shamarri beekamaa shamarran teenyallee gaafa jalqaba birrii waan qabdu waan waggaa meeqa dalagdeetti sadaqu siin mari'attu haadha faate gaafa dhuftummoo si abaarsifti just kana qabadhu si galte hin kenninaa mallaqa kan kee jechaa turte waggaa meeqa kana barsiisuun kan fammaste ni beektu maali ajajnummaan kan kee gorsi kan kee eessa dhaqe bishaan kamiin naxxa shamarri keenya ka birrii yoo inni qaala rasuulullah jedhe akka waan rasuulli birrii namicha kana kenni jedheeni buutetti kennitu eessa takka jedhe rasuul eessa dhaltuun dalagdee si haa nyaachiftuu deemi jedheen ciisitii haqa namaa qote jedheen eessatti rasuulli rabbi haqa namaa nyaadhuuti dhokadhu jedheen kana kanatu warra rasuulatti hidhatu kana kanatu warra ergamaa rabbitti hidhatu kana kanatu warra quraanaan hoogganamu asirratti hidhanii maqaa warra quraanaa fi hadiisaatiin hoogganamuu balleessitanii an kana gubu kana malee bar hattuun yoomillee hattuun bakka nuun buutu dhageeffadha darasaa jechee dhukanaa walitti hin qabina billaahi alaykum ana yoo akka nama dhuunfaatti ila parsonaali anarraa namni waa qabu yoo jiraate wallaahi amman kafalaa fi ol baasiiti ragaa qabatama sitti agarsiisan gaafa an kana lolu dhiiga naqee waan lolu tarii wantoota garaagaraa si fakkaachuu danda'a an firiiman nama bilisaati garuu maqaa kanaa yoo walitti qabne nu abaaran hin xiqqaanna hin salphanna warri amma nuti maqaa dhoofnu bakka san hin jiru kun hattutu gubbana jira shokotaalee warra sheekummaan guunne warra ulaagaa beekumsaa hin qabne warra sartifikeeta hin qabne sa'oota asirra yaa'u sa'oota kanaaf jettanii rabbi sodaadha darasaan xiqqeessinaati sartifikeeta isaarraa nuu fuudhamee sheekummaan taataa nuti darasaan isin sartifikeeta kennitanii fi kun darasaadha yoo irra qaraatanii yoo irra salaatanii salaan isaatis ni wajjabaa qaraatiin isaatis ni wajjabaa du'aa'ii isaatis rabbi ni dhagaya jettanii isini sartifikeetii kennitanii fi eebbiftanii kolleejjiidha baaftan eenyu jechuun amma dadhabnee irraa numa sadaqannaa du'aan isaanii kornisi mana bira ol hin tartu numa kennannaa dubartoonni mana madaamitu kunoo zuumii keessatti galchanii achi keessatti qaala jedhanii qalanii fiddeetuma ta kushiina arabaa keessa hojjettetti kenniti fiddeetuma ta dafqiteetti kenniti fiddeetuma ta wanna gootetti kenniti qaala qalamteetuma dhumatte takkittiin isi waa'ee ilmootti deeffatti ilmoo akka rabbi naa kennu jettee tadeettu jirtu. Abbaa manaa kiyyaa walii galuu dhabne rabbiin akka abbaa manaa kiyyan afaan wanna qajeelchuuti jettee itti sadaqatti du'aayii godhan ta'onno jettu hin jirtu. Biyya arabaa kana rabbiin akkanarraa guutu du'aayii naa godha jettee itti kennatti du'aayiin isaanii kintartu garaa keessaatiin dhaqanii kunoo zuumiin dhaqee mee salaattee fajirii achi siqimee jedhe hayi. Habibi kiyya du'aayiin isaanii koornisii bira waliin tartu koornisii manaa bira hanga fincaan isaanii irraa chisiqu du'aayiin isaanii irraa chisiqu taadaa nuti eenyutti awanno jenne anamma sheekota keessa rabbiin keenaa dhiisu baaba shee amini birootii fi akkasuma jechuudha eenyu baaba anawaar shee anawaar kanniin isaaniin ala rabbiin kiyyanaa haa dhiisu ni jiranii warroonni biroollee ka isin maqaa taawwaleen jechuudha taawwaleen homa jiranuyyuu natti hin fakkaatan waan lubbuudhaan addunyaa kanarra jiran sii galee du'aan isaanii koornisii bira waliin tartu qaala jedhanii qalanii fitanii siimu eenyu ishii warri isin sartifikeetii kennitanii fi yoo itti sadaqannee fi yoo itti ni jennellee du'aan isaanii qeebalamtu eenyu. Bataam turu namoota hedduutu jira tokkoffaa rabbii keetii fi si gidduu minam mammalaa jaasfallagam rabbii kan keewaati kadhatte sirraa dhagaa namichi rabbii kiyya as kenne rabbi sii kennaa jedhee sirraa fuudhu tokkoffaa fuquratu jaarraa jijjiiratee deebi'e. Ila carraan nuke. Kenna koi taas gabbai. Muti sila mal mucaa carraa xiqqoo cufu. Kaya ko kole malle sallat.
waa dubbadhaafachu ሰውየው suudii ሚዲያ tokkoffaa ባታ ቆይ ቲክቶክ ሲከና dhagay ወላሂ ፎሎ ጉበታራ ani abbaa keeti wallahi si argachuu hin danda'a takka jedhe walitti dallalina suudii wallahi amma waa takka dubbadha daqiiqaa takkitti badda matti hin dhiisani ጋፊ ጋፈተመ ዴቢ nama dira abbaa keetitti asirra turuu hin danda'u deebii nullee kennee turuun barbaannu afachi dhageessitti maammachuu fi takka sin kabaja jala bu ahmad tasgabbaay as bultee wanta waan kibriin hin kana barbaachisu bulee oolu shari'aa islaamaa keessatti namni ana beekallee ofiin hin jedhu alla ma sabarata min al-sabirin waan jedhamtu qaraane sila suudiyati sila mujaan akkana daa'imaa bara alla ma sabaran muslima wal sabran waan jedhamu namni abbaa fi akkamitti arrabsa kalaas namni sabbara rabbi illee ni sabbara waan jedhamtu maali namni diin rabbii qara'e namni islaamummaa beeku quraana qaraate ati mucaa baratu mucaa ijoollee akka teetii qabaa barani suudii baru ijoollee akka teetii qaba ilma kiyyaa barati abbaa kee akkamitti arrabsitan nama dirra kee abbaa keeti waan fedhe oduu hanuyyuu si arrabsitu waan fedhan si loleeyyuu illee tokkoffaa dhaggeeffadhu ilmi namaa wal caala dhageeffadhallee naan jedhe mucaa akka keetii qaba ijoollee akka teetii qabaatti ilma kiyya deebitee abbaa dirra abbaa keetitti hiriyyaa abbaa keetitti akkamitti arrabsita takka jedhe nama dhiisi bira tarree takkasitti dhaamasillee jalqabarra haati faaxellee nullee ka dubbanne nama dhuunfa irratti dubbanne malee namoota darasaa fakkaatanii sheeka fakkaatanii amaamaa kaayatanii kaabbaa kaayatanii dubartii sheeka taatee hijaaba kaayattee hiyyeessa boochiftu yoo rabbiin si argisiise mucayyoo ganda keennaa balee gasgaar kana sheetichi kafatu waa godhu a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim akkatti amaamaa kaawu ka biyya qaahiroo taa'e waan ilma namaa godhe wallaahi billaahi dhiiga boochise jechuudha dhugaa rabbii dubbatuuf walitti namni qabeen jiru namni kennaa garaa laafa shamarillee garaa laafa walitti qabnee mara hin jenne haati faaxellee ummanni illee hin jenne eengaddallee wanni nu dubbanne asirratti wanni asirratti dubbanne waan sanillee rabbii jedhaatii laal silaanu ani amma sheekaa miti haadha faatee sheekummaan na beektaati laa hin beekan sheekatti garuu nutuuyyuu irra xiqqoo qaraani hayyee sheekaa mitoomaa hin beeknu haga takka dhageenne nutu silaa nama sheekaa gorsuutti deebi'e jechuu faallaa jaahilatu nama silaa waan qara'intu nama waa qara'e gorsuutti deebi'e naman haqa dubartiin dhooggatini haqa ilmooteetiin dhooggatini haqa isii kenneefi walitti araarama walin dhabina jennee asirra teennee hirribatti dhabne walitti isin haga san dubbanne yoo hojitti hiikamuu dhabe faallaa sanii ammoo nama yakka dalagu nama gocha fokkata dalag jabaadhu zarraaf waan ati ol fuudhamteefi waan ati beekamtii argatteefi bar jarri munaafiqa argaa jira viidiyoon deebisu jechuun callise achi gubbaa jarri munaafiqa diiwaan jibbaniif akkas jedhani akkas ka jedhan illee dhagahaa ture takka jedhe namni diin irratti duulu hin jiru namuu diin jaalata wanni namni kana dubbatuuf asirratti haqa namaa haa deebisu nama hin miidhinii jedhan malee haadha faaxee haa taatu warra haadha faaxee duraallee haa taatu haga baalii yoon gahutti maqaa diinii nyaatina maqaa islaamummaa nyaatinaa jedhaa turte malee diin irratti hin duulle maa nama afaan jalliftan takki namni hinaaffii isinirra qabaatee jibbaa keessan qabaatee nama maqaa diin qabu kana qabaateetii miti dhugaan bakkatti haa deebitu dhugaa kana ammoo qaruutummaa fi afshaalummaadhaan irra mammaranii ukkaamsanii guruppii takka ijaaratanii guruppiin ijaaramte diin jibbanii warra munaafitoota jarri maal beetiin ta'u abbo haga takka quraana haga dhageenyetti maal jedhe har'a ilma namaarraa hin muromta guyyaa qiyaamaa hoo eenyu sirraa murama namni martuyyuu ka diin jibbu hin jiru islaamni akka islaamummaan ol fuudhamtuuf deema namni martuu garuu afshaalummaa fi nama arrabsuun garee ijaaranii akka nama godhuun kun hirrii miti keessattuu ani wallaahi yeroo jalqabaatiif nama amma nama darasaa dhiisii nama kaanuyyuu viidiyoo tokkoyyuu hin qabu jette tokkollee mara natti hammaatte mucaati saniin bar aamati sana soontaane maaltu jira beekta amma fakkeenyaaf darasaa jettanii walitti hin qabinaa eessatti baratee beektanii sartifikeetiin kennameef maaltu jira jedhan
قابني مايكي قبته البهي قال رسول الله جدد درسون تن أمة صلب درسة الله أكبر جلاني ما إنه سرتفيكيتي ستي كني إيه ستي برتة سيقله إنه سبرسيسه أتي إنه نمني كن نمني رفع ديني تنكيس رابطة دواء كان أقول واتي إنه يراني هنقافة قافز جدا شيء بلو يراني شيء كم ما كنني فيتي شام بروزاني قدي سني أمني كأنه مال قرره كيل باخر ساتي كرجالي صلاة يجون قاف كم مال قرر قد رابطة دبرتو تاتينو قرر يجون أكو ما كنو مسكينة إيمي مان بوچي سخنا يجون سيقله أمنتي مسلمة كيسا دلني كيسا قدني يو أمنتي تنا جبني وفما جبني نوتي سيقله يو أمنتي تنا جبني وفما جبني سورة قدامي جينا مو ورا مايكي قبته إماما كايته حجاب وفته أمنتي تنا دكيسا جو خالص للبي نما كوما توقو أفور آبته مايكي قبته للبي حتى دبرتي جراتو سقاله إسادا جيتن وان ندلقو أركتاني إسا سنين دابت مسالبت بوتي قطاي رب سيها سلفسو وجداني waan biraan jennu nama dhaabatu jedhuun sanitti hin duulinaati namoota akkanaa kana silaa namni keessaa baasuu danda'u namni maqaa diin kana ummata kana dhaabate sadarkaa kana haadhafaa ta'e dubbiin bira ga'uun qabdu namoota akkanaa kana ka beeytan ka imoo ka keessallee beeku imoo odduu dhagaye imoo keessatti qaraatee nama rabbii fakkaatee nama sheekaa fakkaatee bifa kanaan durriyyee hoolaa eenyu yayyii ishee hoolaa uffattee deemtu kana ittiin dubbatee keessaa baasan namni gargarii maal jedha beektaa asirratti durriyyeen meeqa jira ka nyaatu jedha durriyyeen inni saartifikeetii durriyyummaa qaba maal jedhan inni durriyyeedha gaafa duraatu ittiin dhaqan durriyyee jedhanii itti uyyuun dhaqan hin beekan jechuudha inni akka inni yayyii ta'e hin beekan rakkoon jiru dubartii hin miidhinaa jedhee rasuulli kenna jedha amaanaa kennate rasuulli kenna jedha fidanii keessa kaayatan kana hin beeku ani qaala eega jettan waan qaala jettan san sirreessaa qalamuun feenu malee rabbii jecha walii dhaabadhaa malee maslahaa wayiitiif dhaabatu miti dantaa wayii saahibummaaf jecha namoomaaf jecha dhaabadha haqa wajjin ahmadii waan beeytaniif jecha harkanarra hin qabina wallaahi muyyattii wayii boottee na himatte dhuftee jala kana yoo jiraatte amma ol baasa mallaqa hin qabdu madaamii mallaqa naan kennine quraana fixee jira du'aayii naa goosisaa gaafa mallaqa fudhadhe kanfalanii garee keessatti hin kijibde jedha warri garee keessa jirtan kanfalanii garee keessatti du'aa wanna goosisan jedhani paartii jechuudha gammachuu darasaa warra darasaa fixe warra quraana fixe kana jechuudha godhaniifi jedhan koongiraa godhaniif jedhan adaa san mallaqa kanfalanii mallaqaan godhamaafi siigalee muyyattiin maal taate kalaas na nambisinaati hiriyoota tiyata waliin baradhe bira mallaqa ni kanfalaa naa godha koongiraa kana hiriyoota tiya bira na nambisinaa jedheenii jette السلام عليكم أمير جدني أجي فدا تمكنا حجبتي ديم تنا أبو ماهر والكان أمير جدني أمير تقولني تما نكنا حجبتي ديم توني غروبي كسر موف نقوته جت إيمي ما بوتنا خيمة رفته بويا جمّتشوك يا قرآن اتدبّه وصو أسين مدامي نوام تو أسين كوشينا أم باميجا أسين مال غدا أسين ilmo أمبا دبّا ده بارات كينجره بويا كي نهار كبلّسني جت بوتنا خيمة حاجتي تنا دراسي جستني يجون حاجتي تنا دراسي جت نوتي قاف سنين تدولي قاف نوا سنين جنة وصامنتي مسلمة كذا تاني وا سنين جنة كأمبا مال جدا كأمنتي بروك يسجرو مال سنين جدا جنة بابا يلا سين كابتشو تجرا مالي تكان زرزريا كنا قد سيابنا يجورا نوتي ربيتي أمنا مالي الربا كيسانيتي نمنو هاسا كيسانيتي نمنو سنيف قال لامتي كايتي أمنو ربي توكيجا warri isin jala deemee qiilbaa gara keessanii gara galee salaatu waan barbaadan nuun jechuu danda'a. Garuu gaafa nuti gabbaanee ani amantii musliimaa keessa jiru waa isiniin jedhe ka amantii biroo keessaa dhufu maal isinirraa baratee isa kami dharri isa kami dhugaan jedhee eenyuun irraa barataree gaafa nu maqaa wal balleessine waan jennuufi jennee gadhiisaa jirra jechuudha. Dogonkora keessaan sirreeffadhaa. Ada Fatih jalachiisuuf akkana dubbattaa. Haji Ahmad, assalamu alaikum. Alaikum salam. Mee afachuu?
ما جري نجالة تاني نبرسيسا ستدي هولا واي هولا ولي مالي نجالة مال دبت رجع حركة كمنا كونو رجع وجنجة مال نهاجالة تو عاطفاتي دران نجيبتي جبا جدوت جابتي تلاقيت درا أبو ماهر أو نبرسيسا الأرارا نامي جاكنا بيتني سندرسي جاكنا كامين كونو كنا ميتي أما تدا بتوكان إمبين إيسا بيتنا مودو بيتني اللي مكافو وقتين إيه أصو بيتنا اللي مكافو وقتا سنجرا أكا ميتين بيخيت والله ربي سيارة أنا مبيكو بار وأنا مبينا في مبيكو أنا بيقول لي مبيكا أما وا فردي ويتي من دابني راني يو كم بي يو كبيكو تادين بيكا يو كم بينا مبيكو والله كتلم أمي أبي بيكونو مسكين تتي كوشينا عربا كيستي چرتني أبا منا ko banyatani hada mana ko banyatani jaarsa jaarti dani wal fuudhanii kunoo galanii adaamaa keessa bashannanan jedhan jaarsa jaartiidhaan. إيش Birri miliyoona takka tuqaa lama nyaatanii amma kunoo biyyarraa maatiin gandarraa wal buqisee manarraa wal ari'ee akkasi jiraataa muyyattiin ammoo biyya kunoo onnoo kanatti koyeetiin jirti amma akkana kunoo carqii lafa keettee deemuudhaaf wanni biraa itti nafne akkana kunoo himmaan boottii hin jetteeti. إيش الصورة والإنكانيرن Tana Dubai irraa fidatee Dubai irraa galfateetiin biyyatti wal fuudhaniitiin wanna jedhan. Isin illee hattuudha inni illee hattuudha hattuu lamaani. Isin Dubai teettee nama gara wannoo Dubai fitti inni Itoophiyaa irraa ganda keessa deemee nama biyyaa yaasa. gaafattanii irra doolaar tammoo akkanumaan Silkii ati tachi dhoofnaan deebiin inni sii deebisu bilookii. akkanattiin dhufettanii baaftanii ree Laa akkanatti dhufaaf osoo hin taane namoonni biroo irraa ufaa eeganii. Egalee akkanatti dhufaaf osoo hin taane namni biroo irraa ufaa eeguu ka biraa ka dhaqee nyaattamu. Hujii kana isaan ittuma fuufanii nama hedduu biyyaa baasan jedhanii nama hedduu irraa onna jedhan jedhanii. Gatii kana ta'ee fi namni biroo akka irraa uf eeguufi malee birri miliyoonni takka tuqaa sadi nyaattamte sun akka deebituufi miti. ka nyaatame santu sitti hime moo warra ka nyaatame santu sitti hime Ka nyaattamte kun haati nyaattamte iyyuu tapha suuraa isaanii baadhattee teettusan. okay mee gaafatanii ol qabanii gaqqabanii warra ollaa gaafatanii nama irraa nama qaba namni nama qaba nama hundaa dubbisanii ol darban malee akkanumaan ol darbanii ree wanti Habibi gaafadhee dubbadhee itti dawwalee isatti dawwalee isitti dawwalee itti dawwaltee yennaan bilookii si godhanii yoo nama gaafattee namicha kana beektanii jettu namni hundinuu hin beennu qofa jedha akkuma kan kee kana anuu hin beeku jedha namni hunduu ni waakkata isin biyya Dubaay irra teetteetiin nama fiddi jedhanii inni ammoo biyya keessa taa'eetiin nama fida jedhanii akkanumatti qabalee irra deemaatumaan quraana qabatee mudawwara kana lafarra harkisaa ijoollee hedduu biyyarraa yaasa jedhanii haadha faate yoo insha allahu ta'ala mee kheyrii hoysiidhaamu narraa fudhatta ani barna ajaa'ibdanii bar wallaa darasa mee qoy waa hoysi wallaahi wabillaahi waanuma kheyrii hoysiidhaama narraa fudhu mee ana geeffadha jechuma takka qofa narraa fudhu jecha tokko qofa narraa fudhu ta'a addunyaa ta'anirra yeroo dhiiftanii ta'a akiraan itti himina hatticha dhiiftee hatticha keriidhaan dhiiftee akkuma hirkiyyaa nama keriin adam ta'u. mee haadha faatee na dhageeffadhu kaa waan an jedhu dura ila bar dubbii bahan dhoorgani gala dhoorgan jedhani kerii siidhaamuu naan jette bar hatticha keriidhaan dhiiftee ana keriidhaan ta'a. maa sharrii siidhaa maaree kun ani Ay gudii bar akka kerii ho'i siidhaamuu naan jette. Itti himi maqaan isaa itti qullaadha jalatti ammoo jechuudha qullaa nama dhaaba itti himi kunoo isii ammoo ummul keeriidha maqaan tiktokiidha. mee haadha faate yeroo tokko na dubbisi yeroo tokko waan an jedhe dhageessa ati namaaf birmattee nama nyaatameef birmattee iyyitee ol qabdee qaqqabuun kan kee ani hin mormu beeytee abbaa feeterra duuluu dandeessa dhagaa jirta
Yoo Abu Maahir illee balleessaa wayii qabaate ol darbitee akka fedhii kan keetti godhuu dandeessaa. Hanga hayti nama tokko galtuuf abbaa haqaa saniif birmachuu dandeessa beekte. Garuu immoo jecha tokkotu dasnan jenne beektu. Darasaa irraa mormartatillee. Dhugaa jecha darasaa yeroo kana aalimni jalqabni isaa darasaadha. Darasaa jechuun immoo nama diinii baratu jechuu malee maqaa gadaantummaa wahii yookiin maqaa kufaatii yookiin maqaa zaalima munaafiqa mujrima wahii hin taane kunin. Maqaan darasaa jedhu kun barnoota. Dachillee tokkichumatu foon ajeessaa. Ila haadha faadeetti yaa dhageeffadhu kaa. Eegaa mammaa Oromooti jedhee barre hidda yoo yeroo ma dubbattu laal darasaan akkana taate jechuu dhiistee maqaa nama kanaa yoo maqaa nama waa balleessee san dhahi ebelo akkana tahe jedhii qaaqi. Namni tokko nama dhibbarra bakka bu'uu hin danda'u waan ta'eef. Lubbuu takka irraa maasee baadhachuu hin dandeessu bar. Bilis yeroo takka Abu Maahir baay'ee isin dhaggeeffanne yeroo takka. Amma gaaffiin gaafatame nullee dubbanne laal yaadni keessanillee nama mujrima kana baasuu irratti fokus godhaa malee jechisan difaa'a godhuuf hin deemina. Akka jedhe anillee nama maqaa diin baadhee quraana yoo xiqqaate miliyoona 5 ol bakka hedduu geessee masjida hedduu ijaarsuu olii gad deemu fi maqaa diin baadhee nama maqaa diin baatee olii gad deemu ka maqaa sheekaa maqaa darasaa isarratti fokus godha. Warra sadarkaa kanaan ga'u wanni kun uffata kana bakka argitanitti irraa nu baasa. Akkasii akkanumatti waan akkama fakkeenya akka haati faatee jibbiinsa nama darasaa qabduu fi nama jibbiinsa islaamummaa qabduuf nama darasaa kanarratti xiyyeeffatte akkasitti hin fakkaanne namni kun illee akkasitti akka hin fudhanne ani argee jira ragaa guutuu risiitii guutuu qabatama waan jiru waan shakkii hin qabne akka bitaa mirga godhuu hin dandeenye jechuudha dhugaa irraa deebuu hin dandeenye duratti illee deemtu irraa deebuu hin dandeenye duubatti illee garuu namni keenya kun negatiivii hammeenna waan islaamummaa qabaniif nurratti duulanii jabina wayii waan qabnuufi maqaa nu balleessuufi yahudan nutti ergee waan akkasii isin hin fudhatina hattuu kana isuma qofa irratti fokus godhaati namni kun maqaa darasummaa baatee isiilleen ijaaba kaayattee imoo isin fida jechuu amiira walitti qabdee qaraa'isan jechuu abbaa warraatii fi haadha warraatiin qaraa'isanii nama diin fakkaatanii imoo keessatti nama fidanii kalqii achitti xaragan jechuu kosobee keessa naqanii. Haati faatee eessa jedhanii nama tokko yoo gaafatani arsiidha jechuun oolu namni kun maal inni yoo jedhan darasa jechuun oolu bari Abu Maahir kiyya bari. Ilmee anini yeroo kana tokkicha bicha argee hin dubbanne gastii nam tokkollee seenee dubbadhee hin beeku ani. Laakiin immoo obboleewwan dhiifamallee naa godhaa isin caalallee hin beeku. Yeroo jechi tokko ka'u fakkeenyaaf nama tokkorraa namni dhibbi bakka bu'uu hin danda'u isiniin jedhaara. Haqa namaa nama nyaate qabanii akka inni isaan malu godhanii akka fedhii isaaniitti haqasaa irraa fuudhuufii danda'an. Laakiin immoo darasaa sheeka jettanii diinii keessan qabattanii deemtan xiqqeessuu jirtanii. Imaama keessan tokko yoggaa xiqqeessitan. Kallattiitti warra nama saniitii fi nama san xiqqeessaa malee nama waa balleesse sanii maqaa nama tokkootiif jecha nama dhibba sheeka dhibbaa bakka buuftanii arrabsuun hin barbaachisu. Hayyee maqaa nama takkaatiif jecha sheeka dhibba maqaa buusa amma namichi kuniin yoo xiqqaate darasaa 200 ol qabaa jedhan. Barsiisaan nama 200 ol qabaa jedhan. Sigalee markaza qabaa jedhan. Namni 200 ol kan inni maayikii qabatee ganamarraa qabee haga galgalaa itti udu'atee itti salaatu sun maalirraa baratame na hin. Ishi haadha faatee yoo ati waa balleessite hordoftoonni kan kee hunduu akkuma kan keeti maa? Eeka. Eeka. Maal taate ati? Bari yoo abbaan kan kee kasakkaru taate ati sakkaraa taate guddattaa bar. Maal jechuu barbaada? Laa akkasii miti. As keessa ila mormaan haadha faatee illee jiraachuu danda'u beektaa? Amma hordoftoota kee kana keessa. Tootanii miti laal. Anuma fakkeenyaaf laal. Anuma fakkeenyaaf intala gandaa yoo ta'e laal. Intala waa'ee gandaa yoo ta'e mee waan tokko sitti maa dhageeffadhu waan ati hordoftoonni kan keetiif ati tokko naan jetteef si hima. Mee deemi dhaqiiti warra waa'ee gandaatiif wal arrabsu kana dhaqi ilaali. Warruma koomentii irratti illee ka gubbaa taa'ullee waa'ee magandaa haasaa ka koomentii galallee waa'ee magandaa haasayaa jechuudha. Seef galaa miti taa'eetuma wal arrabsaa jechuudha. Keeriin hin jirtu mana sani. Mana yeroo hunda sharriin itti dalagamtu tokkichi isaa
nabii keenya irratti jechuudha sallallahu alaihi wasallam keenya wanna salawaata buusu hin jiru siif galaa miti akkuma san jechuudha homa abbaan godhe ilmi godha hadda namichi kun darasaa 200 ol qaba jedhanii ni barsiisa jedhanii maal jedhanii maayikii qabatee irratti azaanaa oola maal irraa baratan hanna irraa baratan moo zinaa irraa baratan qur'aanaa fi uffata keenya irraa nu baasaa isiniin jedhe waan biraan jenneeti ni beektanii bakka inni jiru wanni wallaaltan hin jirtan sirrii jira jechuu isaatii miti baraan sirrii hin jiru sheekichi birrii miliyoona miti akkuma shantamallee nyaate inni sirrii hin jiru akka namaa nyaate laakiin immoo maqaa nama tokkootiin maqaa nama hundaa dubbachuun hin ta'uu jedhaara baraniin. Amma kasaniiti miti namichi amma eessa jira waan isin gargaaruu dandeenyu jirti karaa mootummaa haa taatu takkidha inni isa barbaadu haa taatu biyya keessa jira moo biyya alaa jira bakka inni jiru eessa maqaa isaa waa hunda mucayyoon haati profaayilii kaatte waan si gargaaruu dandeenyu irratti haa fokkot goonu namichi gara seeratti illee taatuun gaafatan yoo manguddummaa illee taate manguddummaan dhaynee maatii isaa gosa isaa ganda isaa ka faayidaa qabu kana yakkamaa kana immoo seera jalatti oolchu akkanumaan immoo mormimantaanii mormuu faayidaa takkii kan hin qabu. Dura gargar baafattee ati waan ansiin jedhaaru. Abuma irra salaam olgalanii alaikum. kunoo gizee olgalanii siin jedhanii nasihaa wayii sii dhaabnuu jedhanii hattuu achi kaanii dhiisanii mee nasihaa wayii sii dhaabnuu nuun jedhan kun rakkanne eessaan dubbannu akki dubbannuun hin jiru eessaan tanaffas. Haadha faata namichatti namichaa fi warra isa fakkaatutti dhaamsa dhaamadhee bu'aa dhiifama na of oolchaa jarra naan bisa asoo barbaadoma kana booda. Tokkoffaa irratti karaa deemaadha ergaan tun isin haa geettu. Ergaa nama isiniin jedhe tun isin haa geettu. Namicha biraa warri jalqaba irratti warri bakka beekumsi sirriitti na dhageeffadha bakka tana. Warri beekumsi isinitti hanqatee jennaan uffata bakka buuftanii uummata ittiin saamtan. Warri qura'aanaa fi hadiisatti dattanii halkanii fi guyyaa sa'aatii 24 akka waan qura'aanii fi hadiisni haqa namaa nyaachuu isin barsiisetti hojjettan warri shamarran biyya arabaa fi hawaasa keenya biyya keessa maqaalee garagaraatiin diin jalatti subhaanallah qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam jedhaa saamtan tokkoffaa fuuldura rabbiitti itti gaafatamtan lammaffaa hawaasa amma jiru kana biratti illee ni gaafatamtan sadaffaa immoo seenaadhaan illee ni gaafatamtan isa kana qabadha rabbiin immoo irra namni gaafatu isin irra warri qixaaxamuu isin guyyaa borii warri haqa namaa saamtan warri ijoollee keenya boochiftan sanyii teessan osoo hin taane wanni isin dalagdan mataa keessaniin akka deebi'u qabadha lammaffaa warri maqaa kanaan walitti qabdanii namoota waan kana quban qabne duguugaa jirtan irraa dhaabbadha sadaffaa warri barnoota darasummaa irra jirtan darasa jechuun barata jechuu barnoota keessan itti fufa viidiyoo anaa fi haadha faatee irraa citee isin bira dhufeen hin qaanawina abdii horadha hamlee jabeeffadhaatii baradha anaa fi warra ana fakkaatu hoolota asirra yaa'u kanallee isintu jijjiira waan ta'eef gaafa beekumsa gaafa darasaan mallaqa sigaa isin gaafatte hin kenninaa jedhiini gaafa darasaan dhuftee ana dabalatee Ahmad illeen amma kana booda darasaadha yoo nuti dhufnee mallaqa isin gaafanne nu hin hangafee namni dhufee mallaqa keessan isin gaafatu hattuudha mallaqa birrii Itoophiyaa takka irratti hin ergina yoo dhufee isin gaafadhe immoo iskiriinshot godhaati waan ragaa qabatamaa irratti kunoo kootta haadha faatee biratti na kassasa wallahi haqiiqa bat namni mallaqa keessan dhufee isin gaafatu hattuu ta'uu hubadhaa ijoolleen teenya biyya arabaa rabbii keessa sodaadha shintibeetii arabaa xaraddanii kushina namaa keessa dhaabattanii isin ummanni bareedaan silaa ergatuu maltan kun ergamtanii waan dalagdan fuutanii haqa keessan bakka hin taane ittiin ergina rabbii keessan sodaadha ijoollee haadhaa fi abbaa amanuu diddanii obboleessa keessan eessuma keessan amanuu diddanii kara deemaa imaamaa fi qoofiyyaaf jecha amantanii mallaqa keessan itti ergitan dubbiin akkasii miti isin saamani haqa keessanii fi dhiiga keessanii fi umrii teessanitti illee taphatanii of qottoba maammee dhiifama akkasuma immoo murayyaan dhiifama haqa keessa warri haqti keessan isin jalaa miliqe rabbi isinii haa baasu rabbi isinii haa galchu haadha faatee karaa kanaan na hubatta jedhee yaada biidhnillaahi ta'aalaa haqa nam tokko akka badu hin barbaannu maqaan namaa kunillee haqa waan ta'eef rabbi boru irraa isin gaafachuu shakka rabbi nanaaf isinillee warra of haa taasisu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hatticha kanan beektu ani wallaahi warra imoo san hin beekullee beektaa rabbiin achi nan finne mandara imoo miti bar kun imoo miti bar biyya keessa markasa guddaa kana qaba jedhan darasaa 200 ol qabaa jedhani akkas taanaan kakkanaa kun salphaa miree maaltu jira majlisaanii qabsiisuun hin danda'ama waan kana ragaadhaan gaafa qindeessuu hin danda'ame ragaadhaan qindeessa waan san ammoo erga insha Allahu ta'ala guyyaa muraasa booda hin achi deebi'a irratti hojjechuun hin danda'ama warra maqaa keenya balleessu
Akkas hirrifatin Waan inshallah. san jedhee bar amma wallaaltu akka haadha faatee ta waan akka hin beekne ta guyyaa takka aliif hin jenne tana dhiisaati. Warra maqaa aliifii qabatee nama fixaa jiru maqaa quraanaa fi hadiisaallee balleessaa jiru nama kana qaba sii keessanii wal qaba wal gaafadha eessa jirta jedha. Wallaahi waan isaan godhan osoo Hiriyoonni isaas takkittiin isii Udiya, Quran ini kesan ke ira bahu kamali di kuno sagale sana kadifate bar sagale sana kadifate dake. Assalamualaikum aboleti akhira. Ajri salam ni gale kaade salata jirta. Dubartiin hin salam ni akkana jedha. Maal uffatte salata jirta me? Billahi alaikum kuni tokkoffaa shamara keessan dhaqanii viidiyoo bayi jedha laaluun kun tokkoffaa irratti maalidha? Eentu sin barsiise? Eenyurraa dhaaltanii gaafii. Lammaffaa irratti immoo mallaqa shamarraa fuutanii nyaatan kanaaf tokkoffaa gubbana nyaatamtan sanyiin teessan haga qiyaamaan taatutti xiqqaate dhala namaan rakkisan han rakkate. Warri birrii tana waliin nyaatanii fa caccabsantanillee walumaan gaafatamtan. Deeggartan waan ta'eef warri osoo beektan dhositan bakka namichi kun jiru warri quba qabdan. Ijoolleen keenya shamarranii immoo birrii keessan hin kennina billahi alaikum irra deddeebi'ee isin gaafadha birrii teessan hin kennina maamme dhiifama haadha faata dhiifama haadha akkasuma immoo maammaar hawaasni keenya jala jirtanitti gubbaa jirtan warri akka carraa isin hubachiisu billahi alaikum dhiifama naa godha maqaa qofa walitti hin qabina hattuu gannuu fidaa hin raggannaa eebalu jedhaa irraa dubbadha immoo galatuma ulfaadha dhiifama. Mee amma inni eessa jira qabatamaan eessa jira? Maal beekani namnuma tokkicha isa beekuu hin argine kanarratti jedhina. Umurayyaan mee dubbadhu maqaa isaallee risiitii gara wanni baay'ee jala dhaqiitii naa ergiitii asuma majlisni illee majlisatu jira majlisa federaalaa akka Oromiyaa jedhanii ana haa taatu maqaa quraanaa qabatee maqaa diinii qabatee bar majlisa Namni beektan gaa'is namichi harargee jedhanii namichi narsiisa jedhan. majlisa jira majlisu shu'uun islaamiyyaa kan kana jiraame kuni dhaabatee silaa warra maqaa diin kana onlaayinii guddaa kan akka dheengaddaallee dubbataadha inni itti booyaadha inni kana irratti dalaguu qabu waan jallisee hin beeku majlisa amawwan Namichi harargeedhaan namichi ni arsiidha. bakka tamiree maqaan isaa eenyuun Isa Sheemuu Xali. mee dubbadhu addatti nu baase akka hubannaa ta'u Wallahi Sheemuu Tuti maqaan tiktokii alhamdulillah jedha. Isi Ummul Khair maqaan isi. Ummul Khairii. Maqaan tiktokii Ummul Khair. Hello. Ya habibat. Umm Sharri ma Ummul Khairii taatee. Ummata fitte. Ijoollee roobeeti. Roobee taamu. Dhalattuu roobeeti gosatti ammayyaadha maal jedha? Aminyaa. Laalu jaalala atillee eenyu umurayyaan waan cubbutti nu dalaysiiftee waan Maqaan isii eenyu? Maqaan isii? Maqaan isii Aashaa. Aminya. Aashaa eenyu? Sheeman. Doktor Aashaa. Abbaan illee sheekaayyuu. Sheeman Abbas. Sheeman Abbaan Abbas. Abbaas. Albaasii? Abbaasa. Roobee walii tami. Roobee garjeedati moo tabbaaletti moo tadiidaati. Doktor Aishaa Sheeman Abbas yookaan Farajaa jetti. Doktorummaa akka ta'e nyaata natti feesbuukati moo doktorummaa tikkilanyaadha doktora tikkilanyaadha taa hospitaala dalaytu. Hospitaala wannoo keessa dalagdiban hospitaala hattuu. Ayyeen daa'i naafachume mee roobee tamii jedha addaan ba'a muzayyoon hin beektu jira isiin warra eessatti jira. Roobee arsiitii roobee arsii jedhee. Arsii ba'aa. Ammallee teessoon kenna masgiida guddaa itayyaa ganda duwwaa lama jetti jedhi.
Roobe fi etayya walitti dhufan garagara biyya biyya. Faallaa walitti. Inuu yoon beetanii jechuudha qajeeltanii yoo wanni isaaniitu. magaalaa itayya ganda duwwaala masgiida guddaa bira jetti. Manni isaanii hoo? Kanuu gidaa nyaattu iyyuu maqaa masgiidaatiin nyaattiin al masgiida bira jettee haa namni ilaalu. Masjida guddaa bira teemiyaa bira. Haa namni garaa laafuun masgiida bira jettee.